Akkam jirtu daawwattoota keenya. Kun qophii qubeeti. Qophiin qubee yeroo hunda kibxata galgala argaa dhageettii sa'aatii 1 fi walakkaatti aanee irra deebiin isaa immoo roobii guyyaa sa'aatii 6tti isiniif dhiyaata. Qophii kana iddoo barbaaddan teessanii bilbila keessaniin hordofuu yoo barbaaddan YouTube OBS subscribe gochuu nama hunda bira akka ga'u immoo share gochuu hin dagatina. Barsiistuu Obsee Daawit isin barsiisuudhaaf qophooftee jirti. Barumsa gaarii. Akkam jirtu daawwattoota televezyiinii OBS qophii sagantaa qubee jedhuun barnoota guyyaa jalqabaatee eegallee haga ammaa waa hedduu waliin barachaa turree jirra. Torbee darbee waa'ee maalii barannee turre? Waa'ee birsagaa, qaamolee birsagaa akkasumas seerota birsagaa afaan Oromoo caasaa birsagaa tokko waliin ilaallee jirra jechuudha. Har'a kallattumaan hojii manaa isiniif kennee turre. Hojii manaa keessan hojjettanii? Hojii manaa isiniif kenneen ture. Hojii manaa keenya waliin hojjenna jechuudha. Birsagni qaamolee 3 akka qabu waliin ilaallee turre. Isaanis maal fa'i daawwattoota keenya? Ka'umsi ni jira. Giddu galeessi immoo bakka lamatti qoodama jennee turre. Isaanis maaliif maalidha jennee? Giddu galeessi utubaa fi cufaatti qoodamu jennee turre. Qaamolee birsagaa yeroo darbe laallee maal fa'aa jennee turre? Qaamolee birsagaa 3 jennee turre. Isaanis tokkoffaan ka'umsa, ni lammaffaan utubaa fi sadaffaan cufaa jenneet ilaallee turre. Qubee dubbifamaa jalqaba birsagaa irratti argamuun maal jennaani? Ka'umsa jennaan isiniin jedheen ture. Qubee dubbachiistuu birsaga tokko keessatti argamuun maal jennaani? Utubaa jennaani isiniin jedheen ture. Qubee dubbifamaan jalqaba birsagaa irratti argamu ka'umsa, qubee dubbachiiftuun birsaga sana keessatti argamtu utubaa jedhamti isiniin jedheera. Akkasumas cufaan immoo maalidhaan isiniin jedhee? Qubee dubbifamaa dhuma birsagaa irratti argamudha. Qubee dubbifamaa dhuma birsagaa irratti argamudha. Birsagni tokko qaamota kana 3 of keessaa qabaachuu danda'a. Innis ka'umsa, utubaa fi cufaa. Akkasumas birsagni tokko ka'umsaa fi utubaa qofarraa ijaaramuu ni danda'a. Ka'umsaa fi utubaa qofarraa ijaaramuu ni danda'a. Akkasumas birsagni utubaa qofarraallee ijaaramuu ni danda'a jechuudha. Fakkeenya yoo ilaalle fakkeenyaaf qubee maa fi e yoo fudhannee asitti maan qubeedha, eenilleen qubeedha. Yeroo darbe waa'ee qubee barattanii jirtu jechuudha. Walitti maal nuuf kennu? Mee ka jedhu kana nuuf kennu jechuudha. Kun immoo maalidha? Birsaga jechuudha. Akkasumas laa yoo fudhannee birsagni la jedhu kun maaliif maalirraa ijaarame? Akkuma duratti isinitti himee ka'umsaa fi lamaan isaaniiyyuu ka'umsaa fi utubaarraa ijaaramanii jechuudha. Ka'umsaa fi utubaarraa ijaaraman maaliifi? Qubeen dubbifamaan jalqaba birsagaa irratti argamu ka'umsaa isiniin jedheera. Qubeen dubbachiistuun birsaga tokko keessatti argamtu immoo utubaadha. Kanaaf birsagni tokko ka'umsaa fi utubaarraa ijaaramuu danda'a jechuudha. Ka'umsaa fi utubaa qofarraa ijaaramuu danda'a. Akkasumas birsagni tokko qaamota kana 3 of keessaa qabaachuu danda'a. Yeroon isiniin jedhu fakkeenyaaf qubee baa, qubee a, qubee ra. Qubee dubbifamaa baa, qubee dubbachiiftuu a fi qubee dubbifamaa raa yoo fudhannee birsaga bar jedhu nuuf fidaa jechuudha. Birsagni bar jedhu kun maalirraa ijaarame? Qaamota kana 3 of keessaa qaba jechuudha. Isaanis ka'umsa, utubaa fi cufaadha. Maaliifi cufaan maalidhaan isiniin jedhee? Qubee dubbifamaa dhuma birsagaa irratti argamuun cufaa jenna. Ka'umsi
qubee dubbifamaa jalqaba birsagaa irratti argamuun ka'umsa jennaan. Qubee dubbachiistuun gidduu birsagaa irratti argamtu ammoo yookaan dhumas ta'uu danda'a bakka tokkotti isaan immoo utubaa jedhamu jechuudha. Kanaaf kun qaamota sadan qaba jechuudha. Ka'umsa, utubaa fi cufaa qabaa jechuudha. Ka'umsa, utubaa fi cufaa of keessaa qaba. Birsagni tokko qaamota sadanuu of keessaa qabaachuu danda'a jechuudha. Birsagni tokko utubaa qofarraan ijaarama gaafa jennu immoo qubee dubbachiistuu qofarraa yeroo ijaaramudha jechuudha. Qubee dubbachiistuun qofaa ishee yookaan adda ishee birsaga ta'uu ni dandeessi. Maaliif sagalee ofii isheetiin waan qabduuf yookaan gargaarsa qubee dubbifamaa malee sagalee uumuu waan dandeenyuuf yoo jenne ofiin waamamuu waan danda'aniif birsaga ta'uu ni danda'u isiniin jedheera. Kanaaf ammalleen utubaa qofaasaatti birsaga ta'uu ni danda'a qubee dubbachiistuun jechuudha. Isaanis yoo ilaalle fakkeenyaaf yoo fudhanne walitti kan jedhu jechuudha. Qubaasaa addattis immoo qofa ta'uu danda'a. Kun utubaa qofarraa birsagoota uumamanidha jechuudha. Kanaaf birsagni tokko qaamota sadanuu of keessaa qabaachuu danda'a. Akkasumas qaamota lamaan yookaan birsagni qubee dubbifamaaf dubbachiiftuu qofarraa ijaaramuu danda'a. Kana jechuun ka'umsaaf utubaa qofarraa akkasumas ka'umsa utubaa fi cufaas of keessaa qabaachuu ni danda'a jechuudha. Ka'umsa utubaa fi cufaa of keessaa qabaachuu ni danda'a. Mee yeroo darbee hojii manaa isiniif kenneen ture. Hojii manaa isiniif kennee tan ture. Hojii manaa keessan hojjettanii yaaltanii jirtu daawwattoota keenya. Hojii manaa isiniif kenne yaaltanii yoo jiraatan walii hojjennu. Tokkoffaa 5 kan jedhu kunam yeroo ilaaltan jechadhas birsaga tokkodha jechuudha. Birsaga tokko maal faa qabnu isiniin jedhee ka'umsa taanee giddugaleessa immoo maaliif maal of keessaa qaba? Utubaa fi cufaa isiniin jedheera. Utubaa fi cufaa isiniin jedheera. Kanan asitti baa tokko jedhe kun birsaga bakka bu'a jechuudha. Bifa kanaatiin kana yeroo laallu birsaga 5 jedhu yeroo fudhannu mee akkamitti hojjettan daawwattoota keenya? Birsaga 5 amma qaamolee birsagaatti adda qoonnaa jechuudha. 5 utubaan yookaan ka'umsi birsaga kanaa maal ta'a? Ka'umsi birsaga kanaa maal ta'a jettanii yaaddu? Ka'umsi birsaga kanaa maal ta'a? 5 ta'a jechuudha. Utubaanoo qubee dubbachiiftuu birsaga tokko keessatti argamtuun utubaa jennaan isiniin jedheen ture. Qubee dubbachiistuun birsaga 5 jedhu keessatti argamtu maalidha? Aadha jechuudha. Baay'ee gaariidha. Aadha jechuudha. Inni dhumaa cufaadha. Cufaan maalidhaan isiniin jedhee qubee dubbifamaa dhuma birsaga tokko irratti argamuun cufaa jennaan isiniin jedheera. Kanaaf birsaga 5 jedhu kana keessaa qubee dubbifamaan dhuma birsaga kana irratti argamu maalidha? Naadha jechuudha. Kanaaf 5 birsagni 5 jedhu kuni qaamoleensaa kanaan ka'umsa utubaa fi cufaa jenneet haala kanaan adda qoonnamee kan mana keessan teessanii shaakalaa turtanii yookaan hojjechaa turtanii wal fakkaata. Akkaataa barattaniin birsagni tokkoffaa hojii manaa keenya gaaffii tokkoffaan 5 kan jedhu kan mana teessanii hojjettanii wajjin wal fakkaachuusaa wal bira qabaatii ilaalaa jechuudha. Wal bira qabaatii ilaalaa. Hojii manaa keenya gaaffii lammaffaan maal ture? Gaaffii lammaffaan hojii manaa keenya gaaffii lammaffaan birsaga maal jedhu ture? Birsaga ka jedhu ture. Birsaga ka jedhu. Birsaga ka jedhu yeroo caasaa isaatiin keenyu ka'umsa giddugaleessi immoo bakka lamatti qoodama isiniin jedheera. Utubaa fi cufaa. Ani qubeelee jalqabaan fayyadame jechuudha. Qubeelee jalqabaa ka'umsaaf utubaaf caammoo cufaafan fayyadamee ka'umsi birsaga ka jedhu maalidhame? Ka'umsi birsaga ka jedhu kaadha jechuudha. Maaliif kaa ta'ee qubee dubbifamaan jalqaba birsaga kanaatti argamtu kaa waan taateefi jechuudha. Kaa waan taateef itti aanuun
utubaadha. Utubaan immoo maalidhaan isiniin jedhee qubee dubbachiistuu birsaga tokko keessatti argamtu ishiin immoo maalidha? Aadha jechuudha. Birsaga ka jedhu keessatti qubee dubbachiistuun yookaan utubaan aadha. Daawwattoota keenya birsagni kaa jedhu maalidha? Cufaan qabu jechuudha. Maaliif cufaan qabu? Dhuma birsaga kanaarra kan jirtu utubaadha malee cufaa miti jechuudha. Qubee dubbachiistuudha malee qubee dubbifamaan waan hin jirreef cufaa hin qabu jechuudha. Birsagni ka jedhu cufaa hin qabu. Kanaaf ammas gaaffii lammaffaa akkaataa hojii manaa isinii kennameen mee kan hojjettaniin wal bira qabaatii ilaalaa deebiinsaa kana fakkaataa jechuudha. Sadaffaan toof kan jedhudha. Toof kan jedhu kun birsagadha jechuudha. Birsaga toof jedhu yoo ilaalle ammas qaamolee isaaniitti yeroo qoqqoonnu toof ka'umsa qaamolee birsagaa ka'umsa giddugaleessaa fi giddugaleessi immoo utubaa fi cufaatti qoqqoodamaa isiniin jedheera. Mee ka'umsi birsaga toof jedhu maalidha? Ka'umsi birsaga toof jedhu qubee dubbifamaan jalqaba birsaga kanarratti argamu maalidha? Taadha jechuudha. Taanee utubaan birsaga kana keessatti argamtu yookaan qubee dubbachiistuun birsaga toof jedhu keessatti argamtu maalidha? Oodha jechuudha. Oodha jechuudha. Inni biraan cufaan birsaga kana keessatti argamu immoo faadha jechuudha. Faadha jechuudha. Maaliif qubee dubbifamaa dhuma birsaga kanarratti argamtu waan ta'eef jechuudha. Hojii manaa yeroo darbe isiniif kennee deebii isaanii kana fakkaatu. Kanaaf birsagni tokko qaamolee sadii akka of keessaa qabu sirriitti adda baaftanii beektaniittu jechuudha. Kanatti aanuudhaan kan ilaallu birsagoota qubeelee walitti fiduudhaan birsaga ijaarraa jechuudha. Mee qubeelee kan jennu warroottanuma kanaan dura barannee aadhaa ka'ee hagazaatti jiran qubee dubbifamaa, qubee dubbachiiftuu fi qubeewwan dachaa jiran hunda bakka tokkotti walitti fidneet akkamittiin birsaga uumna yookaan ijaarraa kan jedhu ilaalla jechuudha. Qubeelee walitti fiduun birsaga ijaaruu. Birsaga ijaaruu. Maaliifii birsagni akkamitti ijaaraman isiniin jedhe kana dura qubee dubbifamaa fi qubee dubbachiiftuun walitti dhufuudhaan birsaga ni uumuu isiniin jedheen ture. Akkasumas qubee dubbachiistuun qobaa isheetti birsaga ta'uu akka dandeessu irra deddeebiidhaan isinitti himeen ture. As tokko wanti isin beekuu qabdanii qubee dachaan qofaasa akka qubee tokkotti waan ilaalamuuf isaanilleen bifa kamiin birsaga ijaaruu dandeenya isaanis kan jedhu ilaalla jechuudha. Qubee dubbifamaa fi qubee dubbachiiftuu. Qubee dubbifamaa fi qubee dubbachiiftuu. Maaliif qubee dubbachiiftuu irraa birsaga ijaaruu maaliifidha? Qubee ida'uu qubee maal fidan isiniin jedhee birsaga fidaa jechuudha. Qubee ida'uu qubee birsaga fidaa jechuudha. Qubee dubbifamaa fi qubee dubbachiiftuu irraa birsaga ijaarra jechuudha. Qubee dubbifamaa fi qubee dubbachiiftuu walitti fiduun birsaga yeroo ijaarru fakkeenyaaf qubee ka ida'uu yoo ilaalle maal nuuf kenna? Salphaadha kun jechuudha. Kaafii walitti fiddanii birsaga ku jedhu yeroo ijaaramtu dubbachiistuu meeqa qaba? Tokko qaba jechuudha. Dubbachiistuu tokko qaba. Kanaaf dubbachiistuu tokko qofaa ishee gaafa sagaleessinu immoo sagaleen maal ta'a? Ni gabaabbata jechuudha. Ni gabaabbata maaliif? Waamuuf yookaan sagaleessuuf ama birsaga kana yeroo isin hin gaafatu jechuudha. Yeroo isin ittiin fudhatu ariitiidhaan afuurri yookaan qilleensa somba keenyaa bahu dafeet ba'a afaan keenya keessa osoo hin turin jechuudha. Kanaaf birsaga kana yeroo waamtan ku jennaan jechuudha. Ku gaafa jennuun immoo birsaga sagalee maal qabudha? Birsaga sagalee gabaabaa qabudha jechuudha. Birsaga sagalee gabaabaa qabudha jennu. Birsaga sagalee gabaabaati jechuudha. Mee akkasumatti haa ilaallu la eda'uu a maal nuuf kennu? La. Mee sagaleessaa birsaga kana yeroo sagaleessitan maal isiniif kenna? La.
jenneet sagaleessina kana ku la fakkeenyaaf fa eda'uu a yoo ilaaltan fa kunis birsaga gabaabduudha jechuudha. Kana maaliif akkasin beektan barbaade birsagoota kana mee walitti fiduun dubbisaa jechuudha. Mee sagaleessaa birsaga kana walitti fiduudha qubee kana walitti fiduun birsaga uumtan kana sagaleessaa yeroo dubbifnu ku la fa be du jenne maaliifi ni gabaabbataa jechuudha. Kun ni gabaabbata sagalee gabaabaa qabu jechuudha. Birsaga sagalee gabaabaa qabanidha. Qubee dubbifamaaf qubee dubbachiiftu tokko qofa qubee dubbachiiftu tokko qofa bira godhuudhaan akkanatti yeroo barreessinu sagalee gabaabaa nuuf kenna. Birsaga sagalee gabaabaa qabu uumuuf yookaan immoo dubbisuuf yeroo ilaaltan qubee dubbachiiftu cinaa qubee dubbifamaa sanaa jiru sirriitti adda baafattanii ilaaluu qabdu jechuudha. Maaliifi qubee dubbifamaa sana bira qubee dubbachiiftu kan wal fakkaatu lamatu jira moo tokkotu jira jettanii adda baastanii ilaaluu qabdu. Maaliif barbaachise daawwattoota keenya qubee dubbachiistuun tokko yoo ta'e sagalee gabaabaa waan ta'eef dhiphina tokko malee humna tokko malee afaan keessan keessa osoo hin tursin sagalee sana daftaniiti waamtu. Kan amma akkanatti la jedhee sagaleesse kana toon la jedhee sagaleesse sirriin dhufu jechuudha. Daawwattoota keenya of eeggannoo cimaa gochuu kan qabdan jecha tokkos ta'e maaliyyuu dubbisuuf gaafa eegaltan dursa jechoota sana birsaga jechuun bakka sagaleen keenya ittiin adda ciccitu siniin jedheera waan ta'eef birsagni sun immoo sagalee dheeraa qabamoo sagalee gabaabaa qabamoo sagalee jabaa qabamoo sagalee laafaa moo irra butaan jira kan jedhu erga ilaaltanii booda haala amma barattan kanaan sagaleessitu jechuudha. Yoo qubee dubbachiistuu tokkitti qabaate gabaabsitaniit sagaleessitu yoo qubee dubbachiistuu lama qabaate immoo ni barannaa ni dheeressitu jechuudha. Mee birsagoota sagalee gabaaboo qaban kan ammoo akkuma duratti barattaniittu qaamolee isaaniitti immoo mee qoqqooda. Maaliif qaamota birsagaa sana sadan beekuun birsaga sana sagaleessuuf illee waan hedduu sin tajaajiluuf jechuudha. Birsagoota ka'umsaaf utubaarraa ijaaramanidha kun jechuudha. Ka'umsaa fi utubaa tokko qofarraa ijaaraman jechuudha. Amma kanatti aanuun immoo kan ilaallu birsagoota sagalee dheeraa qaban ijaarra jechuudha. Birsagoota sagalee dheeraa qaban qubeelee walitti fiduudhaan birsagoota sagalee dheeraa qaban kan duratti ilaalle birsagoota sagalee gabaabaa qaban ture. Amma immoo birsagoota sagalee dheeraa qaban ilaallaa jechuudha. Birsagoota sagalee dheeraa qaban yeroo jennu akkuma yeroo duratti isinitti himee sagaleen tokko dheeraa ta'uuf maal nu barbaachisaa? Qubee dubbachiistuu gosa tokko yookaan kan wal fakkaattu lama ta'uu qabdi jechuudha. Lama ta'uu qabdi jechuudha. Fakkeenyaaf qubeema duratti birsagoota isinii kaa'ee yoo ilaallee laa eda'uu aa eda'uu a salphaatti hin ilaalina jechuudha. Yeroon akkanatti a jedhee akkanatti barreessu salphaatti hin ilaalina. Kanumatu walitti dhufee birsaga uumaa birsagootumatu immoo walitti dhufanii jecha uumu jechuudha. Maaliif laan qubeedha aanis qubeedha walitti maal nuuf kennu laa birsaga jedhu nuuf kennu jechuudha. Yeroo hunduma daawwattoota keenya birsaga yeroo barreessitan ittaanee birsagni biraa waan jiruuf gara jechaa yeroo dhufnu laallaa mallattoo kanatti ta'uu qaba jechuudha. Maaliif kana dura birsaga biraatu dhufeet jecha taasisa waan ta'eef jechuudha. Laa kan jedhu birsaga laa jedhu arganne. Amma asitti yoo laaltanii ka'umsi birsaga kanaa maalidhaa? Laadhaa. Aan maalidhaa? Utubaadhaa. Asittis utubaa jira jechuudha. Utubaan yeroo hunduma birsaga tokko keessatti lama taatee jennaan sagalee maaltu ta'a jechuudha? Sagalee dheeraatu uumama jechuudha. Sagalee dheeraatu uumama. Sagalee dheeraa uumaa jechuudha. Maaliif qubee dubbachiistuun yookaan birsaga tokko keessatti utubaan kan wal fakkaatu lama taatee jennaan sagalee dheeraa. Amma laa a walitti finnee qophaa isaanii yeroo waamaman a jenneetu waamne. Bakka tokkotti gaafa dhufan garuu birsaga laa jedhu nuuf fidu jechuudha. Laa jenneet sagaleessina. Osoo garuu tokko qofa taate la jenneet sagaleessina turre jechuudha. Amma garuu utubaa lama waan jiruuf laa jenneet sagaleessina. Fakkeenya biraa yoo ilaalle
ma eda'u a yoo fudhattan ammas birsaga maalii nuuf kennaa ma jenneet waamna kanallee jechuudha ma jenneet fakkeenyaaf ammas na eda'u u yoo jennee nu jenneet waamna ammas ma eda'u o yoo jenne ammas moo haga danda'ametti dubbachiistuu hundaan isiniif barreessuu fayyaalaa da eda'u i walitti birsaga dii jedhu nuuf kenna jechuudha birsaga dii ammas ta eda'u kan jedhu yoo fudhanne tee kun amma birsaga jechuudha a e i o u anamma qubee dubbachiistu hundaan isiniif barreessuuf yaaleera jechuudha isin immoo mana keessan teessanii qubee dubbifamaa jiru tokko fudhachuudhaan qubee dubbachiistu ka barbaadan lama gochuun yoo biratti barreessan sagalee akkamiin nuuf kenna jettanii walitti fiddanii dubbisuu ni dandeessu jechuudha duratti birsagoota qubee dubbachiiftuu tokko qofa of biraa qaban barreessinee turre asitti immoo lama gooneet barreessinee mee garaagarummaan isaanii maalidha sagalee isaati ilaalaa jechuudha kana yoo sagaleessitan laa jettaniit maa nu moo dii tee jettaniit sagaleessitan ka duraa immoo akkamitti sagaleessaa turtan fakkeenyaaf asitti la jedhee isinii barreesse asitti immoo laa jedhee yoon barreesse garaagarummaa guddaa qabu jechuudha asitti la jettanii sagaleessitu asitti immoo laa jettaniit sagaleessitu jechuudha asitti ma jedhee yoon barreesse ma jettanii dubbistu asitti immoo yeroo dubbisnu akkam ta'a maa jenneet waamnaa jechuudha asitti kaa garaagarummaa qabu jechuudha daawwattoota keenya kanaaf dogongortaniillee otoo qubee barreeffame birsagoota jecha tokko keessa jiru yookaan immoo birsaga isiniif barreeffame ilaaltanii adda osoo hin baafatin hin sagaleessinaa jechuudha maaliif la jedhee kanan sagaleessuu qabu la jedhee on sagaleesse jecha sanatu yookaan hiika dhabsiisaa yookaan immoo hiika biraa akka qabaatu taasisa isan barbaadeen ala jechuudha asumatti fa kan jedhuu fi fa kan jedhu yoon isinii fudhadhee kun amma fa jedhee tan barreesse asitti immoo fa jedhee tan barreesse jechuudha asitti suma gabaabsitan asitti immoo dheeressanii dubbisu garaagarummaan isaanii maalidha aan asitti tokkodha asitti immoo lama akkasuma sagaleen isaanii asitti ni gabaabbata asitti immoo ni dheerata jechuudha la ma ka fa jenneet akkanatti dubbisuu qabna jechuudha birsagootuma kana walitti fidaatii lafa naa barreessaa jecha lafa jedhu naa barreessaa yoon isiniin jedhe amma meebi jecha lafa jedhu kana barreessuu fi dura of dhaggeeffatu jechuudha lafa gaafan isiniin jedhu la ishee jettu kanaa fi fa ishee jettuun fudhadhe maaliif ni gabaabbata waan ta'eef kanan jechuu barbaade jecha lafan jedhuun barbaade waan ta'eef la ishee jettu kanaaf fa ishee jettu fudhadhe maalan barreessaa lafa argitanii am yoo la ishee jettu kanaaf fa ishee jettu kana fudhattan immoo maal barreessitu jechuudha laafa jecha jedhu barreessitu jechuudha lafa jedhaanaa barreessaa jedhee laafaa jettanii yoo barreessitan garaagarummaa isaa argitanii asitti lafataa asitti immoo laafataa hiika biraa qabaataa jechuudha kanaafidha birsagarratti of eeggannoo gochuu qabdu jechuudha birsagarratti of eeggannoo gochuu qabdu birsaga sana laaltanii sagalee dheeraa qabamoo sagalee gabaabaa qaba jechi nama dubbadhe kun sagalee dheeraa qabamoo sagalee gabaabaa qaba of dhaggeeffataniit barreessituu jechuudha of dhaggeeffataniit barreessituu jechuudha birsaga sagalee dheeraa qaban kana akkamitti qaamota isaaniitti qoqqoonnaa fakkeenyaaf faa kananis niin jedhe kana yeroon qoqqoodu ka'umsa giddu galeessa utubaa cufaa kaan faa yeroo ta'u utubaan
aata. Birsaga sagalee dheeraa qabu yeroo qoqqooddan aan tokko taate bakka biraa cufaa irratti mo'aa barreessitu osoo hin taane utubaan birsaga kanaa lachuu isheeti jechuudha. Lachuu isheeti jechuudha. Asitti birsaga fa jedhu yoon fudhadhe ka'umsi maalidha? Faadha. Giddugaleessi utubaan aadha. Cufaa hin qabu jechuudha. Cufaa hin qabu. Ammas tokko taati jechuudha. Kanaaf gaafa sagalee dheeraa qabaatu utubaa lama qubee dubbachiistu lamaanuu barreessitu cufaa hin qabaatu jechuudha. Gaafa gabaabaa barreessitanis qaamotii isaaniitti qoqqoodanis ka'umsa ni barreessitu. Utubaan isaa tokko ta'a jechuudha. Utubaan isaanii tokko ta'a. Gabaabaas ta'e dheeraas ta'e lachuu amma asitti cufaa of biraan qaban waan ta'eef cufaa hin qaban bifa kanaan keessu jechuudha. Hin qaban dhabuu akka hin qabaanne argisiistan asitti kana dhiiftanii utubaaf ka'umsaaf utubaa qabu osoo hin taane caasaa yeroo barreessitan akkanatti barreessuu qabdan cufaa hin qabu gaafa ta'e bifa kanaan mallattoo kanaan keessuu jechuudha. Sagalee dheeraa qabaatanii cufaa gaafa qabaatan immoo qaamolee isaaniitti qooduuf akkasin hin rakkisiisne jechuudha. Fakkeenyaaf toof kan jenne sula ka'umsi taasiniin jedheeraa giddugaleessi utubaa fi cufaa utubaan ammas oo ta'eet fa'a. Akkanatti keessu jechuudha. Akkanatti keessu. Utubaan gidduutti lama waan ta'eef bakka biraa geessitan hin qabdan bakkuma tokkotti akkanatti wal cinaa keessanitti barreessitu jechuudha. Kanaaf haga ammaa daawwattoota keenya birsagoota sagalee dheeraa fi birsagoota sagalee gabaabaa qaban adda baasnee qaamolee isaaniitti qoqqooduudhaan ilaallee jirra jechuudha. Wanti isiniin galle yoo jiraate YouTube OBS qubee barumsa qubee jedhu sarchi gootanii ilaaltanii achi jalatti gaaffilee keessan kaa'uu ni dandeessu jechuudha. Kun immoo gaaffii keessaniif deebii qabanneet isiniif dhiyaannaa jechuudha. Tole daawwattoota keenya birsagni tokko sagalee dheeraa kan qabu akkamitti barreeffama? Akkamitti immoo dubbifama? Akkasumas birsagni sagalee gabaabaa qabu akkamitti barreeffama? Akkamitti dubbifama? Kan jedhu ilaaltanii jirtu jechuudha. Amma shaakalan isiniif kenna jechuudha. Shaakala mana keessan teessanii shaakaltan hojii manaati jechuudha. Hojii manaan keessan tokko birsaga sagalee gabaabaa qabu ni barreessitu jechuudha. Birsaga sagalee gabaabaa qabu birsaga sagalee gabaabaa qabu barreessaa. Birsaga sagalee gabaabaa qabu ni barreessitanii akkasumas qaamolee isaaniitti ni qoqqoodan jechuudha. Qaamolee isaaniitti qoqqooda kaa'aa jechuudha. Maaliif birsagni sagalee gabaabaa qabu sun qaamolee kam of keessaa qaba kan jedhu ilaaltu. Akkasuma birsaga sagalee dheeraa qabu. Birsaga sagalee dheeraa qabu. Birsaga sagalee dheeraa qabu. Birsaga sagalee dheeraa qabu barreessaa. Qaamolee isaaniittis ni qoqqoodu jechuudha. Sadaffaan birsaga utubaa qofarraa ijaarama. Birsaga utubaa qofa irraa ijaarama. Ijaarame tokko barreessaa jechuudha. Shaakala ofii keessanii birsaga utubaa qofarraa ijaarame barreessaa. Utubaan maalidhaan isiniin jedhee qubee dubbachiistuudha jechuudha. Kan sagalee dheeraa qabu. Kan sagalee dheeraa qabuu fi kan sagalee dheeraaf gabaabaa qabu. Akkanatti barreessaa gabaabaa qabu. Akka ifa isiniif ta'uuf fakkeenyaaf sagalee dheeraa kan qabu kana fakkaata, sagalee dheeraa kan qabu kana fakkaata jettaniit barreessitanii dhuftu. Inni biraan birsaga qaamolee birsagaa sadan of keessaa qabu. Qaamolee birsagaa sadan of keessaa qabu.
qabu barreessaa. Kana jechuun qaamolee birsagaa sadan of keessaa yoo qabaate tarii jecha isinii ta'uu danda'a yookaan ammoo birsaga hiika hin qabne kan hiika qabus kan hiika hin qabnes ta'uu danda'a. Kanaaf kanneen hojjedhaati yeroo taanutti wayitii keenya taanutti waliin ilaaluu dandeenya. Turtiin keessan OBS faana ta'uu daawwadhaa irraa baradhaa. YouTube OBS jala seenuudhaan barreessuu dandeessu deebisaa jechuudha. Barbaadanii ofeetan YouTube OBS banuudhaan achi jalatti barreessuu ni dandeessu jechuudha. Deebii keessan waan gaaffii isiniif ta'e hundaammoo achi jalatti gaafachuu ni dandeessu. Deebii qabannee isiniif dhiyaanna. Galatooma.